Yooyyaa uummanni Oromoo baadiyyaadhaaf magaalaa jirtan, biyya keessaaf biyya alaa jirtan, hojjetaadhaaf daldalaa taatan, barataadhaaf barsiisaa taatan, gosa madda dinagdee garaagaraa irratti kan bobbaatan hundumtuu bakka jirtanitti nagaan koo nagaa inni kan dinagdee isin qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Kun egaan sagantaa dubbii dirree dinagdeeti. Dirree dinagdee kana keessatti dubbii ijoodhaaf waayitawaa ta'an akkamitti dinagdeen jijjiiramuun akka irra jiru, akkamitti akka hojjetamu, akkamitti akka daldalamu, akkamitti akka qusatamu, akkamitti akka qabeenyi horatamu, akkamitti hiyyuma keessaa ba'anii dinagdeedhaan sadarkaa guddaarra akkamitti akka ga'an lafatti mari'annu, lafatti wal barsiifnuuf, lafatti wal leenjifnuudha jechaadha. Egaan kanumaan wal qabatee sagantaan keenya guyyaa har'aa dhimma kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu isa jedhu irratti barreeffame. Qabiyyeen kitaaba kanaa maali kan jedhu isinii wajjin mari'achuudhaaf yaadasaa isinii qooduudhaafan amma immoo kallattii dirree YouTube'dhaan isin bira dhufeetiin jira. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Egaan dargaggoonni Oromoo ummanni baadiyyaadhaaf magaalaa jirtan kan barateef kan hin baran waa faayidaa hin qabne waa dinagdee keenya jijjiiruu hin dandeenye irratti yeroo keenya qisaasessaa jira. Marsariitii hawaasaa irratti lafa barbaachifne oollee yeroo keenya gubaa jirra. Haa ta'uuti ammoo barnoota akkasii, gorsa akkasiif leenjii akkasii hordofuun faayidaansaa kan keessan, kan maatii keessaniif, kan biyya keessan sababa ta'ee fi na caqasuudhaan na duukaa akka buutanan kabajaan isin afeera. Egaan hundumti keessan yeroo garaagaraatti marsariitii hawaasaa irratti akkan isinii dhiiraati ture kitaabii dhaloota dinagdeedhaan humneessuu jedhu qophaa'ee barreeffamee dhumee gulaalamee xumuramee gara mana maxxansaatti seenaati kan jiru. Kitaabi kun qabiyyeedhaan fuula 400 kan qabudha. Boqonnaa 13 kan qabudha. Seenaa namootaa qabatamaa ta'e biyya kana keessatti ximmoodhaa ka'anii hojjetanii ifaajanii sadarkaa guddaarra kan ga'an kan nama 15 ol kan qabudha. Kan dhaabbilee 5-6 oliis kan qabudha. Kanarraa barnoota gaarii muuxannoo gaarii argamati jedheetan gama kootiin abdadhaa jechaadha. Egaan dubbiin dirree dinagdee kun kaayyoowwan 3 qabatee gara keessan kan dhufu ta'a. Inni jalqabaa qabsoo dinagdee finiinsuudha. Oromoon jaarraa hedduu darbeef qabsoo inni kallattii dinagdeedhaan godhe baay'ee yaraadhas baay'ee hanqataadhas. Akkasumas immoo sirnaan ijaarame Oromoon dinagdeen akka hin dandeenye sadarkaa guddaarra kan hin geenyee fi biyya isaa keessatti abbaa qabeenyaa, abbaa dinagdeef, abbaa maallaqaa humnaa akka hin taane qabsoo hedduutu irratti gaggeeffamaa ture. Kanaaf jecha kaayyoon qophii dubbii dirree dinagdee kana inni jalqabaa qabsoo dinagdee finiinsuudha. Inni lammaffaan qabsoo dinagdeef qabsoo siyaasaa wal faana akkaataa inni itti finiinu irratti hojjechuudhaaf kan dhiyaate jechaadha. Harka mirgaa keenyaan qabsoo siyaasaa finiinsina, harka bitaa keenyaan immoo qabsoo dinagdee qabneetu finiinsinaa jechaadha. Qabsoon siyaasaa qabsoo dinagdeen hin utubamne, olaantummaan siyaasaa olaantummaa dinagdeen hin utubamne, ga'umsi siyaasaa ga'umsa dinagdeen hin utubamne hawaasa tokkoyyuu eessaan ga'uu hin danda'u. Kanaaf lammanuu walirraa adda ba'anii deemuu kan hin dandeenye sababa ta'aniif qabsoo siyaasaa finiinaa jiru kallattii hundumaan irratti hojjetamaa jiru. Cinatti immoo dhaloota hammaa keessatti, bara hammaa keessatti kan akka uummata Oromoo keessatti hin barbaachisa jennee kan yaadnu tokko maalidha? Qabsoo dinagdee cina qabsoo siyaasaa finiinsuudha. Sadaffaan kaayyoo dirree kanaadha maali? Dargaggoonni keenya, uummanni keenya harki qalleessi, daldala xixiqqaa keessatti kan hirmaatan, qote bulaan, horsiisee bulaan, hojjetaan mootummaa, inni hojii biizinesii garaagaraa keessatti argamu, inni biyya alaa jiru, inni biyya keessa jiru akkamittiinitu hiyyuma injifatee daandii dinagdee irra bu'ee dinagdeetiin sadarkaa guddaarra ga'ee tujaaraa biyya isaatii ta'uu danda'a kan jedhu mirkaneessuuf barnooti garaagaraa, gorsi garaagaraa, muuxannoo saayinsiidhaan kan masakame isin biraan kan ga'amu jechaadha. Kanaaf kaayyoo 3 kana qabatee dubbiin dirree dinagdee yeroo yerootti kan isin bira ga'u ta'a jechaadha. Egaan akkuma sila isiniif hiruu yaale mata dureen dubbii keenya har'aa maalidha?
kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu kuni attamittiinitu dhaloota bira ga'uu danda'a. Aadaan dubbisu saba keenya hangam akka xinnaa ta'e hundumti keenya kan beennudha. Uummanni keenya barreessuuf dubbisuu hin dandeenye hedduun akka jiranidha. Haa ta'uuti garuu waan ijaan ilaalamaa gurraan dhaggeeffatuun immoo yoo isin bira geenye salphaadhumatti kaayyoon kitaaba sanaa galma ga'uu danda'a jennee sababa hubannee fi kitaaba barreessuu cinatti yaadota achi keessa jiran immoo karaa yuutuubiitiif karaa reediyoo fi televezyiinii garaagaraatiin immoo isin bira yoo geenye kaayyichi fiixaan ba'umsisaa guddaa ta'a kan jedhudha jechuudha. Kanaaf har'a kan mari'annu waa'ee maaliiti? Kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu kana keessatti maaltu hammatamee jira kan jedhu isiniif himuu yaallaa jechaadha. Egaan warri marsariitii hawaasaa irra teessanii haasaa koo irraa kana dhaggeeffattan wanti isin hin daganne tokkoo fi hadheeffatanii irratti hojjechuun isinirra jiru jedhee ani yaadu tokko maa inni laayikii gochuu, sheerii gochuuf, sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaa maal? Dhaloota hundumaa bira ga'utu irra jira, qaama hawaasaa hundumaa bira ga'utu irra jira, hundumatu irraa barachuutu irra jira, hundumatu jireenya isaa dinagdee wayyeeffachuuf qabsoo hadhaa gochuutu irra jira. Sababa ta'eef walii hirree wal bira ga'uudhaan dhimma kana keessatti hirmaannuun isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii isiniin jechaan egaan kabiyyeen kitaaba kanaa maali kan jedhuun isiniifeera. Kitaabni kun boqonnaa 13 qaba. Akkuma sila dubbadde fuula 400 kan ta'uu qaba. Seenaa namoota 15 ol qaba. Seenaa dhaabbilee 3-4-5 ol kan of keessatti hammatee jirudha jechaadha. Yaada rimee theory isa jennu duwwaarraa barachuutu hin ta'in qabeeyyeedhumatti immoo seenaa namootaa liistroodhaa kaasanii mana namaa keessa hojjechuudhaa kaasanii konkolaataa namaa oofuudhaa kaasanii lafa hektaara walakkaa gadirraa qotiisa qotuudhaa kaasanii akkamittitu dinagdeen sadarkaa guddaarra ga'an abbaa gamoo darbii 5 6 7 8 akkamitti ta'an abbaa warshaa akkamitti ta'an abbaa hoteela urjii 4 5 akkamitti ta'an kan jedhu irraa kan nu barsiisudha jechaadha. Kun maal godhaa? Saayinsiin yaada rimeef qabatamaatti muuxannoon namootaa yeroo walii galanii deeman beekumsa irraa argan muuxannoo irraa argannu caalaa akka inni galma ga'u kan godhuudha, akka caalaa hubannu kan godhuudha jechaadha. Kanaaf kitaabni kun dhaloota kan fayyadu, dargaggeessa kan fayyadu, shamarran keenya madda galii hin qabne kan fayyadu, qote bulaa kan fayyadu, daldalaa kan fayyadu, namoota investimentii gurguddaa irra jiran kan fayyadu, hojjetaa mootummaa waajjira keessa taa'ee hojii garaagaraa irratti hirmaatee jirullee akkamitti hojjetaa mootummaa keessa taa'ee hojii mootummaa keessa taa'ee dinagdeen sadarkaa guddaarra ga'uu danda'a kan jedhullee 1 2 3 jedhee lakkaa'ee kan barsiisudha jechaadha. Mee gara qabiyyee kitaaba kanaatti hadeemnu ammas turtiin keessan dubbii dirree dinagdee Dr. Guutuu Teessoo Bookaa wajjin haa ta'u. Boqonnaan kitaaba kana inni jalqabaa dargaggeessi maalii kan jedhudha. Dargaggoo jechuun addunyaa irratti sadarkaa addunyaatti dargaggeessi isa jira. Dargaggeessi maal fakkaata? Dargaggeessi maal fedha? Dargaggeessi akkamitti ilaala? Isa jedhu bal'inaan kan dhiyeessudha. Dargaggoonni waggaa 20 har'aa turan, waggaa 50 har'aa turan, waggaa 10 har'aa turan dargaggoota maatii wajjin kan wal fakkaatan miti. Sababa kana ta'eef akka waggaa 20 akka waggaa 10 darbeetti dargaggoota gargaar, dargaggoota barsiif, dargaggoota leenjifna jennee yoo yaadne baay'een isaa hin deemu. Kanaaf dargaggeessi maal fakkaata? Jijjiirama teekinooloojii wajjin wal qabate keessumatti. Social crisis addunyaa irratti dhufaa jiru wajjin wal qabate. Marsariitii hawaasaa kana babal'achaa dhufee wajjin wal qabate fedhiin dargaggeessaa maal fakkaata? Dargaggeessa isa jira kan jedhu bal'inaan kan nutti himudha jechaadha boqonnaa tokkoffaan. Boqonnaa lammaffaan caaseffama sirna gadaaf gumaacha dargaggoonni dinagdee keessatti kan qaban 1 2 3 jedhee kan lafa kaa'udha. Waggaa duwwaadha kaasee hanga 8 9 kaasee amma 16 hanga gaafa gadaa fudhatanitti dargaggoonni gumaachi isaan dinagdee keessatti gochaa turan gulantaalee gadaa isaanii keessatti maal fakkaata ture kan jedhu waa'ee jabbii tiksuufaa kaafna, waa'ee dallaa horii ijaaruufaa kaafna, waa'ee midhaan qotuufaa kaafna, waa'ee maatiidhaaf hojii gajjedhanii hojjechuufaa kaafna.
attamitti shamarran keenya maatii keessatti gaafa hojii haadhotii isaanii gargaaran jabbii dhaltiin akkamitti kennamaaf jennee achirraa kaanii dubbanna. Adamoo dhaquufaa kana midhaan bakkee dhahamuu kana maal ga'een isaanii kan jedhu keessumatti gadaa fudhachuudhaaf gaafa jedhan duula na filadhaa gaafa geggeessan dinagdeen sadarkaa akkamiirra yoo ga'an gadaa fudhachuuf kwaalifaayi godhu kan jedhu kanaaf gadi fageenyaan fuunii kan dubbannu ta'a jechaan. Kanarraa maaliif barbaachise yoo jenne dargaggoonni bara ammaa kana jiran hirkattoo abbaa faadharraa kan waa barbaadan bara isaanii guutuu hundee bunaa hundee jimaa beelada gurgursiisanii magaalaa keessa deemanii mata isaanii filatanii dhiqatanii dibatanii karaarra deemuu kan barbaadanidha. Sirna gadaa keessatti garuu akkanan turre dargaggoonni sadarkaa umurii isaanii hundumaatti dinagdeedhaan hawaasa kan baatu dinagdeedhaan maatii kan baatu jijjiirama dinagdee kan fidu dargaggoota akka ture tokko lama sadii jennee lakkoofnee kan wajjin ilaallu ta'a jechaan. Kitaaba dhaloota dinagdee humneessu jedhu boqonnaa lammaffaa keessatti jechaan. Akkasumas boqonnaa sadaffaa keessatti gara dargaggoota biyya keenyaatti keessumattuu dargaggoota naannoo Oromiyaa keessa jiranittitu achi as dhufnee eessa jira dargaggeessi keenya? Maaliif marfamee jira? Maaliif saaxilamee jira? Jireenya akkamii jiraachaa jira? Maaltu isa mudataa jira kan jedhu tokko lama sadii jennee ilaalla. Eessarraa jalqabna rakkoo dargaggoonni keessa jiru maatii keessaa hojii shaakalchiisuu dadhabuu akkatti siree hafan akkatti uffata miican akkatti qe'ee abbaa faadha gargaaran shaakalchiisuu dadhabuu achi immoo waa'ee qulqullina barumsaa kaafna waa'ee leenjiin dhabamuu kaafna carraan hojii dhabamuudhaa kaafna. Araada garaagaraaf akkamitti akka saaxilaman jireenya daandiidhaaf akkamitti akka bobba'an kaafna meeshaa siyaasaa akkamitti akka ta'an inni aangoorra jiru meeshaa siyaasaa godhe paartiin kan biraan filannoodhaaf dhiyaatu meeshaa siyaasaa godhe itti fayyadamu. Isarra immoo dabarree biyyaa imaaluutu jira godaadanii konteenerii keessatti galaanaa keessatti liqinfamanii irbaata bineensa galaanaa ta'utu jira biyyoota alaa dhaqanii mana hidhaa keessatti darara guddaarra ga'utu jira. Wanti marsariitii hawaasaan wanti siyaasa biyya keessatti gaggeeffamu faalami qilleensaa bulchiinsa gaarii dhabuu malaammaltummaan kun walitti qabamee dargaggoota biyya keenya keessumatti dargaggoota naannoo Oromoodha rakkoo akkamii keessa jiru kan jedhu kanatu tokko lama sadii jedhe kun maaliif nu gargaara jenne yooyaan utuu rakkoo dargaggootaa hin beekin waan isaan mudachaa oolu waan isaan keessa jiran maaliif akka saaxilaman utuu hin beekin dargaggoota kanaaf hojii dinagdee isa ta'u hojii hawaasummaa hojjechuu rakkisaadha jennee sababannuuf boqonnaa kana keessatti waan akkasii gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jechaadha. Boqonnaa arfaffaa keessatti immoo waa'ee maal ilaalla? Dargaggoonni rakkoo nama kana iyyuu ajiraatu malee despite all these challenges jechuu keenya carraalee garaagaraadha kan qaban. Oromiyaan biyya bal'oodha. Oromiyaan biyya magariituudha. Galaana bunaaf ganna yaa'uu qabna. Gaarota baay'ee qabna. Lafa qonnaaf mijatu baay'ee qabna. Lafa horsiisa beeladaaf mijatu baay'ee qabna. Albuudii ishee kan keessaa waraabameen dhumne baay'ee qabna. Addunyaa kanarratti dhagaa gati jabeessi biyyoota inni keessatti argamu keessaa tokko naannoo Oromiyaa akka ta'eef agaffuun ilaalla. Dhagaa ta'uu danda'a, cirracha ta'uu danda'a, waa'ee daabaa ta'uu danda'a, waa'ee kasalaa ta'uu danda'a, waa'ee qabeenya bosonaa ta'uu danda'a. Lafti Oromiyaan itti argamtu mataan isii carraa guddaa kan inni ta'eef akaafne kan dubbannu ta'a. Industrial Parkiin Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru kana harki 78 lammii biraatu dhufee itti fayyadama. Haa ta'uuti garuu dargaggoota keenyaaf carraa akkamii akka inni turrifaa kaasnee haasofna. Barnooti babal'achaa dhufeera. Yuunivarsiitiin mootummaa qofti 40-35 sana ol darbeeti jira. Banni barnootaa yuunivarsiitiin babal'achuunsa akkamitti carraa ta'a kan jedhu faa kaafnee haasofna. Kanaafuu rakkoo qofatu naa ta'in carraa jirus kaafnee haasofna jechaadha. Kanagaan gadi fageenyaan kitaaba dhaloota dinagdee humneessuu kan jedhu keessatti kan argattan ta'a jechaadha. Boqonnaa shanaffaarratti waa'ee maalii ilaalla? Erga rakkoon akkasii jiraate carraan immoo cinatti jiraate kan barbaachisu amma maaliree dargaggeessa keenyaaf? Namoota harka qalleeyyiidhaaf, namoota daldala xiqqaa keessatti hirmaataniif, hojjetaa mootummaatiif maaliree kan jedhu kaafne. Kanaaf sababa ta'eef jijjiirama, sammuu jijjiiramaa qabaachuudha. Sammuun jijjiiramaa rakkoo akkamitti carraatti jijjiirra kan jedhu ilaala.